akka isaan tarkaanfii fudhachuudhaaf gartee waan qophii isaan irra jiraniin si jechisiisaa garuu ammoo suuta deemii wal hubannoodhaa fi wal faamii isaan gartee walii keeysaan gama keeysaatiin wal mari'annee maal godhuu akka qabnu namuutu dirqama warra keenyee yoo firraa dhorkine irra uyyaadha hin dhorkin siin injoon firraan dhorkin siin injuu roorroodhaaf mataa kee gadi hin qabatin ammallee abbaa feete maan taate roorroodhaaf harkan kannin duraanuu harkan kannitu ati jeeyina gootaas nin beeka hayyuusi anaa fi jawaadee fi kafadheewu ni caaltaas himmaas yoo tapha sammuutiin taatees osoo hin beekutuun garuu si dura dhaabbachuu jira maaliif marsaa ammaan duraa yoonii fi itti najjaatee irra aantee irra aanjooyte waa si mudachuudha mala kanaafuu irrallee ni aanta je'eeti yaada garuu ammoo kana keessatti tan amma dura dabarteerraa yoo gorsa fudhatan taate tooftaa jijjiirratanii atis nu harkaa miidhamuu waan maltuuf. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Daawwattootaa fi hordoftoota caalaatu ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan gola addunyaa mara keessatti argamtan bakkuma jirtanitti nagaya fi salaamanni koo kan onnee irraa burqe qilleensarraan barrisee isin bira haa ga'u isiniin jecha deebinee dhufnee jirra gaara guyyaan gammachuudha. Gammachuunis daangaa dabarte. Gammaddee? مبروك نانجت دبارة مبروك جيبا قمنا نجرا كان قبل خيان أكا جايباتين قمدي والله اللي نبتو تكان قمدي أسمعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وطاطا فرتفتو تخيرنا جرتو كان الحمد لله هنا أسكيني جرا والحمد لله سالان قاهن ورقم مچو أداتين رفي أرى جوادي برديمي رفي جوادي برديمي رفي قمچو أداتين رفي أنا اللي والله هتو تكان قمدي أسمعنا جوادي بقرب نجاس كل الماء كخيستي ما تخيس بقرب نجاس دي بسنجا فرماتي هذه اللي بقرب بسيجا مجلسي أبا منا خيتي بقرب بسيباسي شيطان أركا مبروك كانت تنسبيه خلاص كانت تنسبيه قمت شو ثاني قمدوه كان نسبيه خلاص والله هتو تكان قمدي درن تكيسانو ما نقمد جرو قران الكوب جرا أكون قران نيا سوف دودي مالي جتة نجابة شون كجافي بريد دو نجابة تكشوا يشوف فرماتين جتة سنتو قلبي نجاب سمالي دينا سن على جاز نيوجين وما تقدر شيطان سن نيوجين قرته هي رموف ديم تذكر لما نخماس رم كوريني ماله أيوة هي رموف ديم تا جتة سايبة هي سنة كسي قلبي جابسو جوادي نرى قلبي جوادي قلبي نينه رمولا أفان بر ما يزين هم تودي شو لقى هم تودي شو هي أمتي بر همينيا كباتة وان كنا يشوف جرتي شو هي أمتي غيرو جرس ما قام متشيفتي يشوف ما كنا ما جتين ما قام متشيفتي يشوف ما كنا هذا ما دني ليسه قام متشوفه دانيس قوان إن قام مدينة والله نجى قام مدينة وني ساني تجرا فكيف تشوني ساني تيس واتكاسين في الدو أيوة حاجة نومله فرماتين نما وانا سديمو في وان دبري في خجنا رفتو في تأمل خيسي يرتون ده نما والله فرماتين نما جبالة نما درسي بيخو يتشبر بعدين ما شاء الله والله ما شاء الله قالوا نمني بيخوني بيخ جتشوتا يسي خنا خيسا وان فرتو كبابيخ نمني وابيخ نمني واهوبت جتشوتا يسين دربتو خنا خيسا واحد دورا خيسا هوبت ما جتني بيتا guyyaa san yeroo nifin kaadee maa isin ijoo jo'aateen gurroon qolteen nu gaddar bitee jeen. Yeroo masonii isin hammeenyaa fi bitoonni waan san godhu. Hammeenya fudhate malee yeroo sanitti ma mataa. Laa hammeenyatti hin fudhanne nutis ni hubatin irraa hubachuu dhabne malee. Allaa yeroo duraatiifis waan isiidhaan. Deemii bahiis waan jetteen hin qabdu isin yeroo sanitti akka hariifaatti gaagartee wal beekurra walii beekuu wayyaa waan jiru tokko. Tarkaanfiin isin fudhatesan wal beekurra walii beekuu wayyaadha tarkaanfiin fudhattee malee hammeenya biraa qabaatteetii miti haa galatoomtu garuu arrumaan tanaa gartee gammachuudhaan akkasitti isa simachuun isiisan baay'ee akkana boonsite dhaamsa hedduudha dabarsite garuu maal jechaa jirti ni beektaa jawaadee ilmaan kee keessanirraa gattaa'ii ammaan boodaan akka nin beeka akkaan namatti firraa dhorku dhalaa akka xiyyaati obboleessa keetii fi soddoota keetii fi kana firraa dhorki jara dhiiraa ani isii tadhalaa tanaan akka teessisaadha ammaan booda. Walumaanuu gatteessa. Odoo kophaa isii bahuu baatte ammallee. Anaa jiraaf anaa wajjin ba'a. Akkamma isiin jettu kanatti hedduu na sodaachise. Maaliif ammaan tana himiyaan kophaa isii teesseetii dhaadachuu jirtii haa fakkaatu malee. Isii fi hafarsaa fi gurbaa gartee meeshaa
Ibra keessa teessuusan mee shaawar gurbaan sana. Tolfattee seerri. Dhugaa keetii tolfattee teessuusan malee namni kabira hin jirre isin fakkaataa mee isin. Shayxaanota adda addaa bitaa mirgaan warra gartee sagalee dho'ifatee taa'u jiru jira. Amma torbee kana keessa gartee hanga barbaacha juwaadeetii fi gartee dhimma juwaadee kana sakarteen sarara jiru kanatti hojiin dubbiin gama keessaatiin hojjechaa jiru san irratti waa hedduudhaa saddabaafannee jira. Isiin kanumaa ammallee waan wal amma asirratti waliin baafnee beekanuti waa hedduudhaa jira. Waa hedduu jira ta diriirfamaa jirtu. Eeguma ramadaanni bee iiduma tanaa bee jidduu hanga shawaalaa kana. Ayiwa wanni hedduun nama hirtiira. Kanaatu hedduu isii hadoochee amma alatti isii baasuudhaaf deemammaas. Ammaan dura alannu harkaa baateeti dhaga'i maalutti teenya siifin himaa. Hedduu takka rakkannee hedduu takka osoo nuti hadiiraa tatteenyu garuu waa hedduudhaaf hojjette haa ta'u garuu ammoo isin akkasi kophaa ba'uun san hedduu takka nu rakkisee ture. Ammallee deebitee bifa akkasiitiin akka nu gantee nu darbitee kophaa kee tarkaanfiin fudhadheettee alatti hin baane yaa furmaate. Silaa yaanni kee akka isaan tarkaanfii fudhachuudhaaf gartee waan qophii isaan irra jiraniin si jechisiisaa garuu ammoo suuta deemii wal hubannoodhaa fi wal faamii isaan gartee walii keeysaan gama keeysaatiin wal mari'annee maal godhuu akka qabnu namuutu dirqama warra keenyee yoo firraa dhorkine irra hoyyaadha. Hin dhorkin siin hin jiran firraan dhorkin siin hin jiru roorroodhaaf mataa kee gadi hin qabatin ammallee abbaa feete maan taate roorroodhaaf harkan kannin duraanuu harkan kannitu ati jeeyina gootaas. Nin beeka hayyuusi anaa fi jawaadee fi hafadheewu ni caaltaas himmaas yoo tapha sammuutiin taatees osoo hin beekutuun garuu si dura dhaabbachuu jira. Maaliif marsaa ammaan duraa yoonii fi itti najjaatee irra aantee irra aanjooyte waa si mudachuudha mala. Kanaafuu irrallee ni aanta je'eeti yaada garuu ammoo kana keessatti. Tan amma dura dabarteerraa yoo ka gorsa fudhatan taate tooftaa jijjiirratanii atis nu harkaa miidhamuu waan maltuufin if dura waywaadhaa waa hundaa'u mariidhaan bifa addaatiin istiraateejii keenya nuti diriirfannee waan godhamuu qabu hunda yoo goonee irra wayyaadhaa kophaa akka hin deemnee gamanumaan siidhaama daawwattootaa fi hordoftoonni keenyallee akka furmaateen nu harkaa utaaltee ammaas aartee wanni waan kana isin hin juu ficcitii hedduu ta dhokottee jira jarriinis kaameratti ol baasaa hin jiran. Jarri kaameratti ol baasaa waan hin jirreef nutis torbee kana keessa hojii teenya gartee dhoofannee hudduu dhoofanneeti waa dalagaa turree waan dalagaa turre keessatti waan deemaa jiru waa hedduu waan hin arkeefin isiilleen quba qabdu saniitu isii akka malee onnee isii butee ammaas nu harka alatti isii baasuudhaaf deema. Kanaafuu dhaamsa keessan gamanumaan gorsa keessanis akka kannitanii fi isinis tasgabbooytee bitaa mirgaa waan dhufa akka firraa dhorkuu dandeessutti harka hin seennetti boo'icha akka ammaan duraa san akka nurra hin geenye. Akka dhaamtaniif hin barbaada gorsa takka akka kannitaniif. Kanaafuu waan isinirra jira waan silaa jechuun qabdan hunda akka jettaniin hin barbaada. Saayibni kiyya garuu jawaadeen akka silaa isiin gooteen akka silaa isiin gartee harkan akkannatee waan hin anjoo'uun hunda dirqamaan anta kan hunda hojiirra naaf oolcha. Fadhii xiyya naaf guutaa caalaa qabee mana galchuu taatu tarkaanfii fudhatamu hunda haala naaf jeesee na wajjin shoora taphataa isiin jettee yaaddee irraa deebisaan inni kan negaa isiin afaan banteeti galtee rafu jirta maal je'eetiin na biraa deemte. Qamee rafu jira tamaa meeggaddu. Maal irra walii gallee na biraa deemte jetteeti asii afaan bantee eeggachuu jirti jawaadeetu caalaa fidee maawordii jalaa ari'eeti caalaa fidee na harka deebisaa jetteeti afaan bantee. Abadan numan jiruu waakkisan. Akka jettee abdii sanarra teessee barra jawaadee eeggachuu jirti yaa san hundinuu harkaa fashalteeti kunoo jawaadeen waan jenne san barri iccitii maalii walii qabdan jetteen furmaateen dhageenye taate. Biraan taa'u jira beekaatiin seenii kaamera niin jiraan qubaan qaba waan hundaa'u ana jechuun jawaadee jechuudha jawaadee jechuun ana jechuudha. Nagayeef cinkiti malee anaaf jawaadee addaan muruudhaaf abadan anaaf furmaatees anaaf jawaadees duudaa garaan waliin nu godhuu nu man dandeessu. Salas tu dillutu murtee gana addaan isin murtee. Kanaafuu. Muraasa yeroo duraarratti bara isaa rakkoon isin gittuun geenye gartee. Hafarsaa fa'aa abdattee mee hafarsaa ka'ii fiifuu gisee qabame marra ammaan dura gaafa furmaateen isa qabdisan waywaatee himee ati tanuma. Ansi jechaan ibidda kana hunda seenee arraan tana bakka tana akkamiin na baasuudha waywaatee nama sinti na hojii gatiitti godhu dhabe. Barri da'ee takka jallaaba geessitee yookaan horii. Yoo namni gatii sirraan godhin hangam takka qalbiis jabti. Horummaan kiyya hunuu waan bifa qabaatiin waan nama harkisaatii miti. Nauma seente na'u isaan jahu jedhabeeti. Akira achitti isa qallabuu dadhabnee kunoo viidiyoon teenya ammaan duraan boodanii jirti ilaaluu dandeessa.
Gaafa sammaan logooti beektaa furmaatan ati soddaakeetii ati harkaan hin qabatiin safuun cabsini. Anaa irraa dalagaa. An harkaan hin qabanne egaa dhukkee irraa qaabteetiin waywaatee nama dhufee bakka sanii isa gabbaasu dhabee fuunee mootummaa akkanii mootummaatti akkasii maallaqa gannaqanii kasaaraan biraatti buutee doolaara 12 caalarra barbaadan gajuuta akka gartee isaa sababa isaatiin kasaaraa tana seene. Akkasii waywaatee bakka sanii maallaqaan gabbee. Amma sanuma. Habarsaan isii obboleessisii qaisiin abdattu san. Amma bariyaada biraatiin dhufanii wayii fakkeessitu nuti. Warra yaanni an jechumatti hin jiraatu. Yaada dirree deemaa. Kalee sitti deebiinii waan viidiyoo isaanii takka kaleetis arkeetiin jiran. Si galee? Akka nama if toobachuudhaaf gartee if qulqulleessu jiru waan kana gartee waan isaa qaamarraa qaban san gartee wanni jechuu jiru fakkeessaniiti isaan wanni isaan godhu jiran haareeffachuu jiran. Waan isaanii san haareeffachuu jiran. Si galee? Icciitiinis isin jalaa baatee jirti. Namni isin amanu hin jiru. Ilmarra dubbiitu abbaa fakkaataa jechuudha akka dhageessanii. Ilmarra dubbiitu abbaa fakkaataati dubbiin isin hin fakkaattu garuu teessan tun.